Abboota amantii waldaa Ortodoksii Tawaahidoo gidduutti wal dhibdeen uumamee ture mariif haasaadhaan furamuunsaa ibsameera jechuudhaan sabaa himaan mootummaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qormaata waldatti mudate furuudhaaf abboonni amantii garee lamaanii muummichi ministeeraa Abiyyiif jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan marii kan geggeessan yoo ta'u, mala tokkummaa akka cimsuuf tajaajila bal'isuu hordofuun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan waliigalteerra ga'uu isaanii abboonni amantii ibsa kennanii beeksisaniiru. Afaan ilaalchisee yaadawwan ka'aniif deebii kennuuf waldattiin hojii jalqabde cimsitee kan itti fuftu ta'uu waliigalteerra kan ga'ame yoo ta'u, bajataaf humna namaa jabeessuun ilaalchitti kennamee ni hojjetama jedhameera. Hordoftoota keenya bal'ina gabaasa kana qophii fuula duraa irratti kan dhiyeessinu ta'a. Naannoo kibbaatti kan argaman godinaalee 6 aanaalee addaa 5 keessatti kan geggeessame murtiin uummataa akka seera filannoof qajeelfama biyyattiitti yeroo qabameef itti geggeessamuusaa dhaabii gamtaa qindeessa filannoo hawaasa siivilii Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dhaabii gamtichaa gabaasa isaa duraa kaleessa ifa taasiseen akka jedhetti rakkooleen amanamummaa adeemsa sana mudate jiraachuusaa ibseera. Bara 2019 keessa kan hundeeffame dhaabii gamtaa qindeessa filannoo kun gamtaa dhaabolee hawaasa siivilii 175 ol kan of keessaa qabuuf kanneen fedha ofiin hojjetan lammiiwwan Itiyoophiyaa kumaan lakkaa'aman ennaa referendamii filannoon geggeeffametti bobbaasee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Dhaabbanni miti mootummaa wiirtuu nagaa fi araaraa Center for Peace and Reconciliation jedhamu kan Tigraay keessatti argamu simpooziyemii guyyaa tokko kan haala nageenyaa naannoowwan ollaa Tigraay, Amaaraa fi Oromoo akkasumas Eertiraa keessatti babal'isuu danda'amu irratti xiyyeeffate taasisee jira. Hoggantoonni amantaatii fi hawaasaa dhaabbileen miti mootummaa kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa simpooziyemii kana irratti hirmaachuu isaanii Haalam Fissahaa Maqalee irraa gabaasaa ergeen ibsee jira. Yommuu gara oduu biyya alaatti ceenu immoo as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Michigaan keessatti dhukaasa banameen barattoota ajjeesamanii fi yaadachuudhaa fi sirna dungoo qabsiisuu geggeeffamee jira. Wixata dheengaddaa Yuunivarsiitii Michigaan keessatti namni qawwee hidhate tokko lubbuu 3 galaafatee 5 immoo madeessuun isaa gabaasamee jira. Namni qawwee hidhate kun kan ittu poolisiidhaan barbaadamaa jiru ofii irratti dhukaasee of ajjeesuun isaas dubbatameera. Gabaasa kanas ammas Tujubeetu dabalatasaa nutti hima. Wixata darbe dhukaasa mooraa Michigan State University keessatti banameen kanneen ajjeefaman yaadachuuf sirni dungoo qabsiisuu 2 kutaa United States giddugaleessa dhiyaa Michigan keessatti geggeessamee jira. Uummanni gadde kan dhibbaan lakkaa'amu Kibxata galgala dungoo qabsiisuuf barataa Alexandria Vernerin yaadachuuf dirree kubbaa miilaa dugdee magaalaa Detroititti wal gahanii jiran. Barataan yuunivarsiitichaa waggaa 3ffaaf Clausen Michigan irraa ta'e kun mooraa East Lansing keessatti dhukaasa wixata banameen kanneen ajjeefaman 3 keessaati. Kabajaa taphataa kubbaa kaachoo ka ta'eef maaliyaa lakkoofsa 24 kaayyataa ture Verneriif sekondii 24f calliinsaan yaadatamee jira. Sirna dungoo qabsiisuu inni lammataa immoo barataa Brian Fraser hiriyoota isaa daree barnoota isaaf maatii isaan geggeeffamee jira. Barataa sadaffaan poolisiin beeksise Ariel Anderson jedhama. Michigan State University keessatti namoota 5 itti dabaluun kamadeesse namni qawwee hidhateef umriin isaa waggaa 43 mooraa sana waliin hidhata tokkoyyuu hin qabu jedhameera. Poolisiin mooraa sana ala utuu hordofaa jiru ofitti dhukaasuun of ajjeesuusaa beeksisee jira. Turkiif Siiriyaa keessatti kirkira lafaa cimaa torban darbe mudateen lakkoofsi namoota du'anii walumaa gala gara 40,000tti ol guddatee jira. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan kibxata kaleessaa akka jedhanitti kirkira lafaa fulbaana 6 naannoo magaalaa kibba bahaa Karmaan Maraas mudate lubbuun namoota 35,418 galaafate seenaa Turkii keessatti kirkira lafaa lubbuu namaa galaafate isa hamaadha jedhan. Kirkirri lafaa kun erga mudate guyyoota 8 boodallee gareen baraarsaa hanga kibxata kaleessaatti manneen caccaban jalaa kanneen lubbuun hafan barbaaduu itti fufaniiru. Kanneen keessaa dargaggeessi waggaa 18 Mohammad Kafir Keetiiniif obboleessi isaa waggaa 21 kirkirri lafaa sun mudate sa'aatii
200 booda gamoo caccabe sana keessaa harkisanii baafaman. Lubbuu baraaruu ajaa'ibsiisaa kabiroon immoo magaalaa Antaakiyaa keessaa barsiisaan tokko gamoo caccabe keessaa argamuu isaaniiti. Televiziyoonni Tarkii bakka hojiin baraarsaatti fufee jirurraa oduu tamsaasaa ture. Ogeessonni garuu yeroo dheeraa akkasii booda carraan namoota lubbuun arguu dhumataa jira jechuun akeekkachiisan. Gama biraan biyya ollaa Siiriyaa keessaa namoonni 5,500 du'uu isaanii dhaaboliin gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf sabaa himaan mootummaa Siiriyaa mirkaneessaniiru. Naannoo to'annaa mootummaa jala jiran keessaa yoo xiqqaate namoonni 1,400 yoo du'an kanneen biroon 4,400 immoo finciltoota Siiriyaan to'atamee ka jiru kaaba gama dhiyaa keessaa du'uun gabaasamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh kirkira lafaa mudate kanaan miidhaa dhaqqabeef kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 397 akka kennamu gaafataniiru. Gama kaaniin pireezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona OBN waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan. Garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin hiikamu. Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhuka'u mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhuu jedhan. Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan. Nagaa Oromoo fida taanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aadha. Hiikamus hin danda'ama jennee tamananne. Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idil addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin. Ibsa sana argineerraa jalqabaas kaka'umsa akkasii diyaasporaa keessaa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishitiivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasumatuu jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsuu barbaannu nuti karaa keenyaan nagaa takkaallee dinnee hin beeknu. Ibsa adda addaarraa argamuu danda'ama. Akkatti nagaa permanent ta'uu danda'u kan turuu danda'u kan yeroof qofa hin taane akkatti ijaarratan akkaataa qaba jennee yeroo baay'ee ibsa adda addaa baafneerraa kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnicha. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka itti marii seenan jira. Marii otuun seeniin dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u wanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'ani yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu, paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee waliigaltee tokkorra dhufne waliigalteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u. Gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaafi kun haa dhaabatu. Nageenyi sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beekna. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasa. Waboo kan wajjinii mari'annaa. Waboo sadiitu jira. Qoqqoodameera maal goona. Maadha kuni akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif. Egaa waboon kuni aangawoonni yeroo baay'ee shanii jedhanii waaman sun hoogganoota baay'ee qaba. Akkuma sillasiin jettan wanta jedhu jira. Dhuguma hoogganoonni baay'een jiru yookiin caccabaadha. Qaamni kamuu hoogganaa olaanaa qaba. Hoogganaan isaan jallas hojjetanii ni jiru. Garuu akka dubbatamaa jiru kanatti akka wal jibbinsi uumamee
garee lama yookaan garee sadiitti jijjiirame waboonni jedhamu walumaa galatti sobadha. Dura ta'an keenya akkuma beekamu Jaal Maroodha. Itti aanaan Jaal Gammachuu Booyeedha. Akkasumaan hooggantoonni waraanaa jiru, hooggantoonni siyaasaa jiru. Kuni dhugaa dubbannu sirnichi waan wallaale miti ololumadha. Isaaniif beeki nuti qaama isaanii waggaa 4 lolaa oolaa turanidha. Nu qoratu sirriitti beeku. Kana kaasuu isaanii illee sababuma godhachuuf akkuma sila jedhee nageenya waan hin barbaanneef nageenyi kuni wanti isaan barbaanne waan hin taaneef sababuma barbaaduudha. Sababa amma haaraan kan isaan itti ba'anii ololaan facaasaa jiran immoo waboo kam taasina. Waboo 3-4 jira gandaan wal qoodaniiru. Kanaaf kamitti haasona wanti jedhamu akkuma sila jedhee they want to blame waboo. Akka waan waboon nagaa dideetti yookaan isaan yaalanii waan gochuu dadhabanitti fakkeessuu barbaadu garuu dhugaa miti walumaa galatti.